Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii. Kun chaanaalii barnoota herreegaa barattoota sadarkaa tokkoffaatiif qophaa'ee qabiyyeen keenya guyyaa har'aa eegalluun waa'ee ida'uuti. Isa keessaa ida'uu lakkoofsota hundaa kan abbaa dijiitii 2 fi 1 qaban hambifannaa malee akkamitti akka ida'uu dandeenyu tokko tokkoon ilaallaa. Fakkeenyaaf mee 54 irratti 4 yoo idaanu idamni isaa meeqa ta'a isa jedhu yoo ilaallu lakkoofsa mana wal fakkaataa jala jiran wal jalatti barreeffachuudhaan yeroo walitti idaanu 4 fi 4 yoo walitti idaanu 8 ta'a. Shawwanni itti idaanu waan hin jirreef gadi buufnaa. Deebiin isaa 58 ta'a. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu mee 32 irratti yoo 7 idaanu idama isaa yoo barbaannu 2 fi 7 yoo walitti idaanu 9. 3 wanni itti idaanu waan hin jirreef yoo gadi buufnu deebiin isaa 39 ta'a. Fakkeenya biraa immoo fudhannee dabalataan yoo ilaallu mee 72 irratti yoo 3 idaanu idamni isaa meeqa tahaadha. As keessatti 2 fi 3 yoo walitti idaanu deebiin isaa 5 taha. 7 wanni itti idaanu waan hin jirreef kallattii yoo gadi buufnu deebiin isaa 75 arganna. Fakkeenya biraa mee 85 irratti yoo 3 idaane idamni isaa meeqa ta'a? 5 fi 3 yoo walitti idaane 8. 8 wanti itti idaanu waan hin jirreef yoo gadi buufnu deebiin isaa 88 arganna. Fakkeenya biraa yoo fudhanneetiin ilaallu mee 40 irratti yoo 7 idaane firiin isaa meeqa tahaadha? 0 fi 7 yoo walitti idaanu 7 taha. 4 wanti itti idaanu waan hin jirreef yoo gadi buufnu deebiin isaa 47 arganna jechuudha. Fakkeenya biraa yoo ilaallu mee 97 irratti yoo 2 idaanu idamni keenya meeqa argannaadha? 7 fi 2 yoo walitti idaanu 9 taha. 9 wanni itti idaanu waan hin jirreef yoo gadi buufnu deebiin isaa 99 arganna. Egaa barattoota barnoonni hagammaa yookiin qabiyyeen hagammaa laalle lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii 2 fi 1 hambifannaan malee ida'uu isa jedhudha. Egaa qabiyyee itti aanu yookaan immoo paartii lammaffaa keessatti lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii 2 fi 1 hambifannaa kanneen qaban akkamitti akka walitti ida'uu dandeenyu ni ilaalla. Hangasiifuu nagaatti.